Birran gabune kotbale galla sokumari bokonne midaga salalla angafti morobon burgite borana adapse na kenya atira barana sera bagada kanitim bulani araruma dabu bagenya nakani Aribiyako baguma kotate bakada Adulachaatti barana kan baroota kamiitii olitti asharaa magariisaa akka aanaa keenyaatti lafa qabsiisuu fi qophii adda addaa gochaa turre jechuudha. Piroojektota akka aanaatti jiranis itti fayyadamnee idilee fi kan asharaa magariisaa jennee qoonnee gandoota hunda keessatti qophii adda addaa gochuutiin buufata biqiltuu qopheessuutiin waldaalee amantaa keessatti dhaabbilee adda addaa keessatti iddoo adda addaatti biqiltuun akka inni qophaa'u goonee jechuudha. Akka karooraatti miliyoona 56.8 karoorfanne hanga ammaatti miliyoona 66.8 kan ta'u biqiltuu qopheeffannee jirra jechuudha. Yeroo ammaa kanatti qophiima asharaa magariisaaf idilee fi kan asharaatiin jechuudha. Qophii biqiltuu dhaabuuf jechuudha kan karoorfanne akka aanaatti akka waliigalaatti jechuudha. Almost ibbaatii ol xumurree jirra jechuudha. Ammas hojiima keessa jirama. Karoorri boolla qopheessuu yeroo ammaa kana jechuudha ibbaatii ol xumurree jirra jechuudha. Bara 2015-16 jechuudha miliyoona 40 kan hin dhaamne. Yeroo ammaa kana qabatee jechuudha lafarratti qabatamaatiin lafarratti kan mul'atu jechuudha. Almost persentii 98 kan ta'u yeroo ammaa kana qabatee jira kan bara darbee jechuudha. Lafti naannoo kanaa dur ciccitaadha bu'aa bayii addaa garaa qabaa. Bara 2014 eegallee biqilaa adda garaa irra dhaabnee magariisa irra dhaabnee asharaa magariisaa taasisnee lafa kanallee kan ciccitee baduu malee deebifnee kunuunsinee walitti suphinee deebifnee bishaanillee addanaa bukkee kana habba kana jalaa bade deebifnee asharaa kanaan deebifnee bishaan kun yeroo dhiyootti deebi'ee bahee kan kunuunsamedha. Irratti ijaaramnee waldaa taanee waldaa nama 11 taanee kas irratti ijaaramnee hojjennee lafa kana kunuunsinee qabnee ijaarree asiin geenye darajaa kanarraan geenye agarsiisa. Bara kana immoo ammas asharaa kana dhaabuudhaaf kunuunsinee ammas dhaabuudhaaf boolla qopheessuudhaan itti eegallee jirra. Hojiiwwan kanaan dura hojjetaman keessatti hawaasni keenya danuu kan inni fayyadame ta'uu isaatii sana keessatti gama misoomaa nyaata misooma horiitii wajjin wal qabatee horiin illee iddoo kanatti wanta as keessa dhaabbate keessaa faayidaa adda addaa akka isheen argachaa jirtuu fi darbee immoo lafoota keenya kanaan dura hojii ala ta'an illee hojii kanaan hojjetame yerootti lafti kun deebi'ee of ijaaree biqilaan adda addaa irra faca'ee achirratti bu'aan adda addaa hawaasa keenyaaf ta'aa jiru ta'uu isaa. Akka dhuunfaa kootti keessumaa naannoo biqilaa misooma bunaatii wajjin wal qabatee kan asii qophii lafa qophaa'e irratti ilaalee wajjin wal qabatee akka qe'ee kootti biqilaa danuu qophaa'e kana keessaa ani hanga 500tti nan dhaaba waan jedhuuni qophii akkasii sammuu kootti na dhufeera jechuudha. Lafattis waan hin arguu fi bu'aan immoo dhufaa jirus immoo waan qabatamaadhaan dhufaa jirutus jira waan ta'eef sana keessatti immoo anis biqiloota kana gosa adda addaa sana dhaabee fayyadamtuu ta'uu nan barbaada jechuudha. Akka walii galaatti yaa asharaa magariisaa bara 2011 kaaseeti tarsiimoon kun kan inni bahee sanarra dhaabannee ofii keenyaas adda durummaadhaan baanee qotee bulaa adda addaa sirmaachisuudhaanii kallattii adda addaatiin biqilaa garaagaraa dhaabaa turreerra jechuudha. Gama eegumsa biyya bishaaniitiinis yoo ilaalle bal'aansaa jechuudha. Kanaan dura lafti dhiqamee badaa ture. Lafti dhiqamee badaa kan ture amma lolaarraatii dhiqamsa adda addaarraatii ittifamee
lolaan suni lafa keessa gadi seenuudhaan jiidhinsa lafaallee karaa ittiin dabalee iddoo adda addaatti illee burqaan bishaanillee kan dhufe ta'uu isaati jechuudha. Akka mataa kootiitti dhimmi jijjiirama qilleensaa biyya kanaa akka waliigalaatti sodaachisaa yookiin yaaddessaa ta'uunsaa waan dursee hubadhee fi bara kanaa sana keessaa bahuudhaa fi rakkoo kana keessaa bahuudhaaf immoo dhimmi qophii biqilaa baay'ee murteessaa akka inni ta'e hubadheera jechuudha. Kanumarraa kaasee ofii kootis akka kootti bara kana biqilaa dhaabuu qabaa kanan jedhu hanga mataa kootiitti biqilaa 100 ol ofii kooti qopheeffadhee kanan jiru yeroo ta'u achi keessaas biqilaa nan qopheesse kun naannoo keessumaa fruitful yookiin immoo muduraadhaaf warreen ta'an kanneen akkasii irratti illee xiyyeeffachuudhaan karaa tokkoon eegumsa biyyee bishaaniitiif karaa ittiin fayyadu karaa biraa immoo ija isaallee karaa ittiin fayyadamnee ofii keenyaas fayyadamnee uummata naannoo keenyaallee karaa ittiin fayyaduu dandeenyu sana giddu galeessa godhadheen akkaataa kanaan qopheessee jira jechuudha. Akka godina Wallaggaa baatti bara kana hojii misooma ashaaraa magariisaa fi walqabatee aanaalee 17 qabnu keessatti biqiltuu waliigalaa karoora biqiltuu adda addaa jechuudha. Karoora miiliyoona 526 qopheessuuf karoorfannee hanga ammaatti biqiltuu miiliyoona 456 biqiltuu miiliyoona 456 qopheessinee kan jiru ta'uu isaati. Akka waliigalaatti biqiltuun miiliyoona 546 qophaa'e kana keessaa boolli hanga ammaatti qophaa'e karoora lafa hektaara 1,117 dhaabuuf karoorfannee kana keessaa biqiltuu boolla qopheessine miiliyoona 364 qopheessinee kan jiru ta'uu isaati. Lafa hektaara 76 ol irratti immoo lafti qophaa'ee saayit pilaaniin fudhatamee parsantaa 70 ol kan ta'u GPS'dhaan adda bahee kan jiru ta'uu isaati. Akka waliigalaatti kana keessatti deeggarsi piroojeektii fi hirmaannaan uummataa adda addaas gaggeeffamaa kan jiru. Haala qabatamaa kanaatti aanaalee hunda keessattis hojiin kun qophaa'ee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Sarba biqiltuun waggaa 5f hanga ammaatti dhaabbate biqiltuu gosa adda addaa kana keessaa hanga ammaatti kan sarvaayiv godhee yookaan dandamatee qilleensa dandamatee kan jiru waggaa 5 kana keessatti biqiltuu biiliyoona 1 fi miiliyoona 481 jechuudha hanga ammaatti dandamatee kan jiru. Kunis kan dhaabate irraa parsantaa 94 dandamatee jira jechuudha. Kanaatiif hojiin kun hojii baay'ee murteessaa waan ta'eef ammallee hawaasni keenya sabara darbee caalaa sosocho'ee ijaaramee walii galee qabeenya uumamaa kana isa darbe kunuunsuu haaraa immoo dhaabuu irratti xiyyeeffachuu danda'u qabachuun barbaada. Keessumaa guyyaa har'aas aanaa leeqaa dullachaa irratti wanti ilaalle waan gurguddaa 3 tokkoffaa hojiiwwan bara darban hojjetaman maal fakkaatu kan jedhu ilaallee jira jechuudha. Isarraa immoo muuxannoo gaarii horannee jira. Akkamittiin yeroo hafetti maal hojjenna akkamitti hojjenna kan jedhu karaa muuxannoo gaariin irraa horatamuu danda'amuun hojii baroota darban keessa hojjetaman ilaallee jira jechuudha. Gama biraadhaan immoo qophii boolla biqiltuu bara kana akkamitti akka isaan qophaa'anii jiran sirriitti daawwannee jirra. Akkasumas iddoo boolla biqiltuu qophaa'e kanaaf immoo qophii biqiltuu isaan qaban illee ilaallee jirra. Kanaaf akka aanaa kanaatti qophiin karaa hundumaan godhame waan gaariidha jechuu dandeenya. Aanaaleen biraallee kanarraa muuxannoo argatanii akkaataa kanaa oliin hojjechuu akka qaban dhaamuun barbaadaa ulfaadha. Godina Wallaggaa ba'aa aanaa leeqaa dullachaa keessatti qophii biqilaa ashaaraa ganna kana bara 2017 qophii biqilaa ashaaraa ganna kana dhaabnu ilaalaa jirra. Egaan daawwannaa keenya guyyaa har'aatiin keessattuu waggoottan kurnan darbaniif sanaa oliif karaa qindaa'aa ta'een biqilaan dhaabbataa ture. Hojiin daagaa hojjetamaa ture. Lafa sababa adda addaatiin qunca'ee badee fi lafoota qullaatti hafan biyyee miidhame deebisanii ijaaruudhaaf hojiin akka mootummaatti hojjetamaa jiru hojii bal'aatu hojjetamaa jira jechaadha. Akka godina keenyattis sulula hedduu kumaatamaan lakkaa'aman waggoota darban keessatti hojjenneerra. Hojii hojjetame kanaanis qonnaan bulaan qe'eesaatti lafa isaa ofiisaatiin misoomsee irraa fayyadamaa ta'aa jira. Oomishaaf oomishtummaan bal'inaan guddachaa jira. Maddeen lagaa gogan deebisanii misanii gabbatanii qonnaan bulaan hojii bona kana keessa jallisiidhaaf waan adda addaatiif bishaan itti fayyadamaa jira. Keessumattuu hojii dhabeeyyiin dubartootaa fi dargaggoonni hojii dhabeeyyii ta'an bal'inaan asirratti ijaaramuudhaan keessaa damma irratti akkuma sirrii argaa ooltan iddoo adda addaa ilaalaa turre damma oomishuu irratti bal'inaan ijoolleen ijaaramanii oomisha dammaa qulqullina qabu oomishanii gabaadhaaf dhiyeessaa akka jiranii fi horii furdisuu irrattis bal'inaan hojjechaa
horii horsiisuu irratti, horii furdisuu irratti marga keessaa argamuun hojjechaa akka jiranii fi bu'aa olaanaan argamee jira jechaadha.